Odeeffannoo miilanaati. Biyyattiin fulbaana 9 bara 2025 hidha laga Mormor waggaa 13 baasii biliyoona hedduutti dhangalaastee turte xumurtee eebbisiisuun ni yaadatama. Eebba sanarratti keessummoonni biyyoota ollaarraa affeeramuun dhimma piroojeektii kanaaf ajaa'ibsiifannaa qaban haasaa gochuun adda galaniiru. Haa ta'u malee achii booda ajandaan biyyattiif haaraa ta'e tokko karaa ministeera muummee biyyattii gad dhalate. Kallattii garaa garaan amma fuula keenyaa gara ulaa galaanaatti naanneeffannu jechuun muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed waltajjiiwwan garaa garaa irratti dubbachuu hordofee aktiivistoonni, sabaa himaaleen akkasumas miidiyaan hawaasummaa ajandaa kanaan guutamuun ammoo walfalmii biraa uumeera. Kaan odoo biyyattii keessatti nagaan hin bu'iin ibiddi Oromiyaa keessatti rasaasaan laboobu, daangaan Oromiyaa karaa garaa garaan dhiibamu, Wallaggaaf Somaalee irraa walitti bu'iinsi Oromoo fi Amaaraa gidduu jiru utuu hin hiikkatiin, daangaan Somaalee karaa Booranaa uummata Booranaa weeraruun namoota 200,000 ol qe'ee irraa buqqisee fi saamicha lafaan geggeessite utuu falan argatiin ajandaan akkanaa kun nun barbaachisu jechuun ajandaa ulaa galaanaa dura kan dhaabbatanis danuudha. Kana biratti dabaluun walitti bu'iinsa kaaba biyyattii haala yaaddessaa keessa osoo jiruu kun coobxoo irratti fanxoodha kan jedhan hin dhabamne. Tigraay keessatti ammatti ajandaa yaaddoo biyyattii ta'uun daran ibidda irratti beenzila waan feffirte fakkaata. Sababiin isaa ammoo TPLF harka wayaa jalaan faannoo deeggaruu fi Shaabiyaa faana shariikummaa uumuu isheeti. Kan kana jechisiise ammoo haasaa qondaalli Tigraay duraanii Leetanaant Jeneraal Tsaadiqaan Gabretinsaayee turtii afgaaffii dheeraa NBC Itoophiyaa irratti taasisanii hordofeeti. Haasaa isaanii keessatti bulchiinsi Tigraay fi Eertiraa faana hariiroo jabaa uumuun ammallee fedhii waraanaa qabaachuu warra TPLF ibsuun rakkoowwan keessoo TPLF dhoosuun gadi jabeessee dhimma hariiroo Shaabiyaaf TPLF akkasumas dheebuu isaan waraana mootummaa giddugala biyyattii yookaan mootummaa federaalaa faana eegaluuf qaban sababoota amansiisoo faana ibseera. Haasaa isaa hordofuun taateen addaa kanaan wal qabate ammoo hiriira TDF yookiin humna waraanaa Tigraay torbaan kana gaaffii daballii miindaa fi faayidaa garaa garaa gaafachuun waan hokkara fakkaatu uumuun guyyaa 5f karaa cufuun isaanii yaaddoof sodaa kaabaan jiru ittuu hammeesse. Ajandaa kana wal harkaa fuudhuunis miidiyaalee fi aktivistoonni biyya keessaa fi alaa geejjibsiisaa jiraachuun biyyattii keessatti siyaasi akkaan wal hudhee jiraachuu agarsiisa. Hudhamni siyaasaa kun duuba deebinee olaalle garuu lixa Oromiyaa irratti walitti bu'iinsa mootummaa fi loltoota bilisummaa Oromoo bara 2018 kan eegale yoo ta'u, kun kan mirkaneessu Oromiyaa yoo dhukkubsatte guutummaan biyyattii nagaan akka dhibuu mirkaneesseera. Ibiddi Oromiyaatti qabates amma gara biyyootaatti ce'uuf karaa soqachaa jiraachuu ragaawwan asii olitti kaafnee akka sababaatti ta'uu danda'u. Kana jechuun Shaabiyaan shariikummaa ishee TPLF fi faannoo waliin taatee biyya kana waraanuuf fedhii qabaachuun ishee haasaa qondaalichi Leetanaant Tsaadiqaan Gabretinsaayee addatti ni ifoomsa. Kana jechuun gimiin lolaa lixa Oromiyaa irraa eegalee kaaba biyyattiitti fulla'uun amma yaaddoo gaanfa Afrikaa ta'utti gaheera. Yerootti Gaazaa fi Israa'el nagaa buusanitti biyya kana keessatti nagaa dhabuun lammiilee biyyattii nagaan bahanii galuu fi yaaddoon nageenyaa mataa yaabee namoota hedduu yaaddesseera. Kana jechuun naannoleen murteessoo biyyattiin qabdu sadii keessatti jechuunis Oromiyaa, Tigraay akkasumas Amaaraa keessatti waraanni bifa garaa garaan deemuun biyyattii mudhii laaffiseera. Kuni muddama siyaasaa, dinagdee, dippiloomaasii akkasumas yaaddoon nageenyaa biyyattiif dheebuu waan ta'e fakkaata. Kun kanaan otoo jiruu torbaanuma kana keessa baankiin addunyaa hiyyummaan biyyattii keessatti bara 2025 akka lakkoofsa warra Girigooriyaaniitti dhibbeentaa 48tti guddata jechuun qorannoo ifoomse. Baankiin addunyaa qorannoo biyyoota irratti geggeesseen Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa guddaan hiyyummaan dabalaa jiraachuu ifoomse. Akka qorannoon baankii addunyaa bara 2025 kanaatti hiyyummaan Itoophiyaa keessatti gara parsantaa 43tti ni guddatas jedheera. Akka qorannoon kun agarsiisutti yoo ta'e sababoota guddachuu hiyyummaa Itoophiyaa keessaaf ijoon wal waraansa biyyattii keessatti bara 2021 irraa eegaluun adeemsifamaa ture gogiinsa GDP saffisaan dabaluu dhabuu fi qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti mul'atan jechuun sababoota isaa tokko tokkoon tarreesseera. Kana qofaan hin dhaabbanne Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ammoo gabaasa torbaan kana keessa baaseen
daandiiwwan cufamuu, namoonni butamuu fi uggurri yeroo irratti hundaa'u labsamuun mirga sochii danqaa jiraachuu koomishinichi ibse. Naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti mirga bilisaan socho'uu lammiilee biyyattii saffisaan hammaataa akka jiru koomishiniin mirga namoomaa kun itti dabaluun akeekkachiise. Naannoleen kunniin Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi Oromiyaa keessatti rakkoon sochii kun garmalee jabaachuu gabaasi kuni ifoomseera. Gabaasichi qorannoo uwwisa bara kanaa baatii eebilarraa kaasee hanga fulbaanaatti godheen irra gahuu balballoomseera. Akka qorannoon dhimma qaala'insa jireenyaa qoratu tokko ibsetti ammoo Itoophiyaan qaala'insa jireenyaan Afriikaarraa sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Addunyaarraa ammoo 53ffaarratti argamtu. Yaaddoon jireenya lammiilee biyyattii keessatti galii gadaanaa argataniif mataa ba'uu akka ta'e himuun kan gabaase dhaabbanni dhimma kanarratti qoratu dhimma wal waraansa keessoo Itoophiyaa kana qofaan hin dhaabbanne. Biyyattiin rakkoo maallaqni ishee bushaa'aa ta'uu fi addunyaa irraa biyya maallaqa bushaa'aa qabaachuun sadarkaa qabatan keessatti akka ramadamtu ishee taasiseera. Dhaabbanni dinagdee irratti qoratu XS.com akka himetti Itoophiyaan addunyaarraa maallaqa bushaa'aa qabaachuun sadarkaa 26ffaarratti argamti jechuun kaa'e. Qorannoon kun shallaggii doolaara Ameerikaan jijjiiramuun ta'us himeera. Egaa kun muddama siyaasa biyyattiin wal qabachuu fi nagaan dhabamuurraa kan madde ta'us gabaasaaleen armaan olitti odeeffanne ni mirkaneessu. Rakkoowwan biyyattii kana keessatti haala malee dabalaa jiran furmaata maayii hin argatan taanaan akkaan hammaachuu danda'a. Ammas Oromiyaan nagaa hin argattu taanaan Afriikaaf yaaddoo akka ta'u beektonni kallattii garagaraan yaada isaanii himaniiru. Egaan dhaggeeffatoota keenya xiyyeeffannoon keenya miilanaa akka kanaan isiniif dhiyeessine kanumaan goolabneerraa nagaan nuu tura.